Jirtu nagaa nagaa mee seenuu keessanii nu beeksisa asumaan waan tokko waliin dubbannaa dhiiroo. Jirtu nagaa jirtu as deebitanii akkam. Haa egaatii akkuma gidduu kana beeksisuu yaale asumarraani waan ogummaa Oromoo irratti tokko dubbachuu nurra jiraa fi ogummaa Oromoo waliin ol qabsiifnee ammoo dirqama bahuu qabnullee waan nurra jirtu jiraati. Isuma kana waliin irratti haasa'aa deemna jenneeti itti fufiinsaanii torbee maarree gaaffii keessaanis ta'u carraa argameen dhaamsa namoota asumarraan nu dhaamantu jiraa fi kanaaf akkasumatti callisuun furmaata hin ta'u waan ta'eefitu wanni aadaa wanna ogummaa Oromoo ogbarruutiin waan wal qabatu kuni akka bishaan gabatee irraa akkasumaan olii gadi waan yaa'uu fi mee maarree hagasittu seenaati itti deebina. Ayyee maarree akkuma guyyaa 3 dura beeksise mata duree waloo waliin jedhu jalatti hanqinaa fi jabina ogummaa Oromoo sadarkaa ammaa irra jiru akkuma carraa miidiyaa adda addaa irratti argamte fi foramii illee xiqqoo miidiyuma irratti fi ammoo sooshaal miidiyaa sabaa himaalee hawaasaa kana irratti waan dudubbannu irraa waan quba qabdanii isa kana waan barreeffamaa jiru kuni tokkoon sadarkaa isaa eegee deemaa jiraahii waan jedhu. Inni lammataa ammoo dirqamii waloo, dirqamii barreessaa, dirqamii ogummaa Oromoo yeroo ammaa yeroo siyaasii Oromoo kan mana farshoo taatee jirtu kanatti maal ta'uu qabaallee waan jedhu. Ka sadeessoo hanqina kana jajjabeeffannee irra aannee malli ittiin fuulduratti jabeeffannee deemuu dandeenyu maal ta'uu qabaa waan jedhu ofii akka fakkeenyaatti ammoo waan ofii keenyaa hojjechaa jirru haga yoonaa ilaagunoo kana fakkaata akkasittiin barreessina yoo akkanattiin barraa'ee mi'aawaa hiika gaffagoo jajjabduullee qabaata jennee asumaan mala barreessuu illee asumaan itti fufiinsaan akka walii dhaamaa deemnuu fi maarree kanumaaf nas bahe jechuudha. Waloo waliin ka jedhu mata dureen kun kanumaafi. Eegallu mee yaada keessan asumaan taa deemnu hayyee amaarree walakkaa sa'aatiif illee taatu torbee sa'aatii kana qabnee wajjin turraayi. Mee dursee yaadrimeedhuma oguma jedhuu kanaan hin jalqabaa. Oguma jechuun maal waan jedhu. Anammatti kallattiidhaan waan siyaasaa irraan dubbadhu. Waan siyaasaa warra siyaasaa halaaqan. An akka ogeessa tokkootti, akka hayyuu tokkootti dirqamii ogummaa maal ta'uu qabaa? Dirqamii hayyuu tokkoo ammoo maal ta'uu qabaa? Dirqamii waloodhaa maal ta'uu qaba waan jedhurraan dubbadhaa hoodhaa. Inni sun akka nam tokkootti natti dhaga'amuu hin ooltu san waltajjii irratti dubbadhu irratti hin dubbadhaa. Amma na caqasaa mee ogummi maal waan jedhurraan eegala. Hankana nama dubbadhu yaadrimee oguma jedhurraayi. Ogbarruu miti. Ogbarruun achi jalaa takka. Oguma irraatiin dubbadhaa. Ogummi
ogummaa miti. Ogummaa malee ogummaa harkaa miti. Ogummaan iskiiliidha. Ogummaan dandeettii waa kalaquu osoo hin taane waa oomishuuti. Ogummaa innan jedhu wisdamiidha. Hiika lama qabaati hoodhaa. Tokko wisdamiidha. Ilmii ka jedhan sani. Kalammataa ogbarruu uudha. Literatureedha. Ogbarruutii fi ogafaan yoo jenne. Kanaaf hiika isa duraatiin yoo deemnu oguma ka jettu kun literature hiika lamaatiin deema siniin jedhe wisdom yookaan immoo ilmii kanan jedhu kana fakkeenya aadaan godha jechuudha. Aadaa Oromoo fakkeenyaa fi waan sansakkaa akka itti Oromoon ilmoo guddifatu malaan wisdomiidhaan ogumaan jechuudha. Sansakkaa ilmoo reef dhalattuu kana akka itti eebbifatee ammoo jala deemee itti masaku ogumaan akka itti guddifatu kana oguma innan jedhu isa. Fakkeenyaaf yoo ilmoo dhalfatee eebbifatu Oromoon akkana jedhee eebbisa. Nama waa bahi jedha. Lafaa waa bahi jedha. Biyyaa waa bahi jedha. Gosaa waa bahi jedha. Warraa waa bahi jedha. Mataa waa bahi. Dhadhabdu du'i lubbuu bahii jedha. Akkam jedhan jedhe. Dursa ilmoo namaaf waa bahi jedha. Biyya lafaaf waa bahi waa ooli jedha. Waa godhi jedha. Waa raawwadhu jedha. Waan maqaa qabu jedha. Oolchi jedha. Tolii jedha jechuudha. Eenyuuf? Mataaf miti. Dursa. Warraaf miti. Dursa. Eenyuuf ree? Ilmoo namaaf akka walii galaatti jedha. Akkasitti yaada Oromoon the universal human freedom. Mirga ilmoo namaa. Bilisummaa ilmoo namaa. Bilisummaa biyya lafaa. Akka walootti jechuudha. Akkas jedhee eebbifata. Namaaf waa bahi jedha. Gurraacha diimaan jedhu. Oromoo kana hin jedhu. Namaa jedha. Ilmoo namaa jedha. Namaaf waa bahi jedha. Lafaaf waa bahi jedha. Dachiif. Dachii kanarra ka jiruuf. Ittaansee biyyaaf waa bahi jedha. Ittaansee gosaaf waa bahi jedha. Ittaansee warraaf waa bahi jedha. Ittaansee mataaf waa bahi yoo mataa dadhabde du'i lubbuu bahi jedha. Kuni akkaataa perspektiivii ilaalcha Oromoo waa'ee sansakkaati. An African perspective, an Oromo perspective. So ilaalchi Oromoo ilaalcha Afrikaan wal fakkaata jechuudha. Waan maalii waan waloo. Waan maalii waan dantaa waloo. Inni kun oguma. Ogumaanitu akkasittiin sansakkaa qaraa hoodha. Akka ishiin ofittoo hin taane. Akka ishiin sobduu hin taane. Akka ishiin obboleessa ishee irratti lammii ishee irratti sobaan ragaa hin baane. Akka ishiin waan hin argin arge jettee waan ishiin dhagahe jettee sobduu hin taane, ofittoo hin taane, of hin jaallannetti dura mataaf waa bahi hin jedhu. Dura warraaf waa bahi hin jenne. Dura gosaaf waa bahi hin jenne. Ilmoo namaaf jedhe. Biyya lafaaf jedhe. Biyyaaf jedhe. Yoo gad xiqqaatu gosaaf jedhe. Yoo san dadhabde warraaf jedhe. Yoo ammoo sanaafuu dadhabde memmatuma keetiif waa oole ilma bahaa ta'e ilmoo baatuu ta'e hattuun ta'ini sobduun ta'ini gantuun ta'ini ilmoo baatuu ilma bahaa ta'e jedha. Gosatti ba'aan ta'ini jedha. Warratti ba'aan ta'ini mee ofuma kee danda'i jedha jechuudha. Akkasitiin eebbifata. Kun ogumaan ilmoo dhalatte uleedhaan qaba miti jechuudha. Ilmoo dhalatte gad xiqqeessa miti jechuudha. Ina baara miti jechuudha. Rukuta hirreeba hin gadacha miti jechuudha. Ni eebbisaa. Ammoo ilmoon kan gosaati jedha ka biyyaati jedha. Akkasittiinitu ilmoo eebbifata akka ogumaan ilmiin itti qaree kana ammoo jala deemee akka ishiin akka inni amma eebbifatee kanatti ilmoo baatuu taatu karaa kanarra buusee akkasittiin masakee qajeelchee gorsee eebbisee akkasittiin guddisuun ogumaan jedha tokko hoodha. Kabroon waan hariirooti. Hariiroo maalii? Hariiroo akkaa fi hariiroo akka malee jira. Hariiroon akkaa hariiroo agartee waan nagaati, waan aagaati, waan laafilaameeti,
hariiroo jaalala irratti hundaa'e, hariiroo gadaantummaa osoo hin taane, hariiroo of ganuu lammii ganuu osoo hin taane, hariiroo agartee nagaa irratti hundaa'e, jaalala irratti hundaa'e, hariiroo waaraa, hariiroo nagaati. Waan hariiroo kunilleen oguma gaafata jechuudha. Hariiroo akkaamoo hariiroo akka maleeti jedhe jecha. Nama waliin ta'uu danda'a, uumama waliin ta'uu danda'a, uumaa waliin ta'uu danda'a. Oliif gadii fi dalga hariiroon kun jechuudha. Vertical and horizontal. Hariiroo ofii waliiniiti jechuudha. Waa'ee of beekuu, ofitti utuu hin qaana'in, ofitti agartee ofituu gadi hin qabin, miira gadaantummaa utuu hin qabaatin, miira olaantummaas utuu hin qabaatin, hariiroo waaraa, hariiroo nagaa, hariiroo aagaa, ayyaana ofii waliin, mataa ofii waliin qabaachuun beekumsa isa jalqabaati, oguma isa jalqabaati. Kun matumarraan jalqabaa hoodha. Kun waan ogumaati. Kan irraa dubbadhu kana. Kun hariiroo relationship, nexus ka jennu kana nama waliin hariiroo akkaamoo hariiroo akka malee agartee gosa biroo waliin, lammii biroo waliin, saba biroo waliin hariiroo akkaamoo hariiroo akka malee qabaachaa turre yookaan qabaachaa jirre jedhee akka inni gaafatu jechuudha. Waa'ee hariirooti kun hariiroo jaalala irratti hundaa'e, hariiroo walqixxummaa irratti hundaa'e, hariiroo wal kabajuu irratti hundaa'e, hariiroo hoodhu kenni, hariiroo ilaaf ilaamee, hariiroo haqaa, hariiroo waaraa, hariiroo nagaa aagaa jechuudha. Saba biroo waliinillee jechuudha. Ka wajjin jiraachuu fedhu waliinillee jechuudha. Kun waan hariirooti. Hariiroon akka oguma irratti hundaa'aati hoodhi kalammataati. Kanaaf amma waan ofii hariiroo ofii waliinii jenneemi, hariiroo nama waliinii jenneemi, namaaf nama, hariiroo namaaf uumaatu jira. Inni kun maal jedha? Ka fakkeenyaatti yaa qara eeboo andabaree koo waaggara beeko jedha. Hariiroo namaaf waaqa, hariiroo namaaf uumaa olii gadi jechuu vertical relationship kun oguma. Kam jedha? Yaa qara eeboo andabaree koo waaggara beeko jedhe jechuu. Waaqni qara, qarri qarqara qaba, gidduun handaara qaba, hayyuun makkala qaba jedhe jecha. Kun ogumaan hariiroo relationship waaqa waliin. Waaqni maal? Qara, qarqara, beeli, eelal, alfa omeegaa, jalqaballee dhumallee ka jedhu kana jechuudha. Waaqni sadiis miti, adiis miti jechuudha jedha. Waaqni namas miti, lamas miti jechuudha. Hariiroon namaaf waaqa, hariiroon namaaf uumaa akkana. Kun ogumaan tola, ogumaan qajeela, ilmiidhaan tola, beekumsaan tola, beekumsa aadaa, beekumsa ka jedhaniin saniin tola. Ammoo waaqni hunda beekessa, waaqni hunda beekessa. Yaa qara eeboo andabaree koo waaqa gara beeko jedha. Hunda beekessa jechuun maal jechuu? Omniscient jechuu. Afaaniin utuu ittiin himatin ni beeka jechuu. Ka abbaati, ka haadhaati. Abba haadha akka osoo hin taane akka jedha. Andabaree koo waaqa gara beeko jedha jechuu. Omniscientidha jechuudha. Hunda beekessa jedha. Ammoo qara qarqaraa hunda jireessa jedha. Omnipresentidha jedha. Waaqni uumaa kanarra bakkayyuu jira jechuudha. Bakka itti irreeffatanitti, bakka tulluutti, bakka malkaatti, bakka ulfootti, bakka maaliitti, yaa Waaq lafa kana uumte, yaa Waaq tulluu kana uumte, bakkayyuu jira. Omnipresentidha jechuudha. Ammoo hundaa danda'a jechuudha. Hunda galeessa jedha. Almightyidha. Omnipotentidha jedha jechuudha. Kun afee ammaa gabaabduu kana keessatti hidhamtee jirti jechuudha. Yaa qara eeboo andabaree koo waaqa gara beeko jedha. Kun oguma. Oguma waa'ee maalii? Waa'ee hariiroo. Hariiroo waa'ee maalii? Hariiroo waa'ee ofii waliinii, hariiroo waa'ee nama fi namaa, hariiroo waa'ee namaa fi uumaa. Akkasiin fakkeenya fudhanneemi. Akkanaa hoodha. Kun waa'een hariiroo akka malee just relationship, unjust, historically unjust relationship ka jennuu kun akka dhalooti gamaagamuu, keessa laaluu, xiinxaluu danda'utti jala galeetu qeenyarraa kaase akkasiin
ogumaan guddisa jechuudha. Beekumsaan guddisa jechuudha. Beekumsa xabbootiin guddisa jechuudha. Beekumsa ganamoo ganamaatiin ilmi itti horee, ilmootti ilmii horee, lilmoo horee akkasiin guddisa. Kana sadeeniin maaliin ilmiin lilmoon ilmoo akkasiin guddifataa jechuudha. Maaliin ogumaan hiika ogumaa ka jalqabaa akkasiin isinii kennaa hoodha. Kasadaffoo uumama waliin fakkeenyaaf dachii lafa yoo fudhanne lafa kana akka itti ilaaluu qaba, akka itti ogumaan agartee hariiroo namni hariiroo waaraa, hariiroo ulfoo, hariiroo nagaa akka namni dachii kana wajjin qabaatu akka fakkeenyaatti afee tokkoon isinii himaa hoodha. Tokko maal jedha? Dachi nagaa bultee dachi badhaatuu koo sirra qonnee nyaannaa sirra horree yaafnaa irri kee midhaanii jalli kee bishaanii jiraa keenyan baattaa du'aa keenyan nyaattaa yaa walqixxeessituu koo kun hiyyeessan jettu hiyyeessa abbaa cittoo kun sooressan jettu sooressa abbaa cittoo yaa walqixxeessituu koo dachi nagaan bultee jedha. Qotee bulaan ganama yeroo qabalatee qotiyyoo fudhatee gabbahu hojjedhe akkasumaan itti oofee hin qotu ogumaan naalchee galateeffatee faarsee lafa kana akkasiin qotee gala jechuudha. Hariiroon namaaf lafaa, hariiroon namaaf waaqaa, hariiroon ofii waliinii fi hariiroon namoo waliinii maaliin toltiin jedhe ogumaan toltiin jedhe. Hiikni ogumaa ka jalqabaa kanaa hoodha. Waan beekumsa ganamaati. Oguma jechuun beekumsa ganamaati. Beekumsa xabbooti. Indigenous knowledge ka jennu sana. Local knowledge ka jennu sana. Beekumsi saayinsaa waan illee sanirraa madda yookaan immoo sanarra bu'uureffateetullee dhugoomaa jechuudha. Fakkeenya hedduu kaasuu danda'ama. Waan hariiroo kanaa hariiroo olii gadi jennee hariiroo abbaa fi ilmaa gidduu jiru, hariiroo haadhaa fi ilmoo gidduu jiru, hariiroo hangafaa quxisuu gidduu jiru, hariiroo olii gadi, hariiroo namaa fi uumaa gidduu jiru, hariiroo waaqaa fi lafa gidduu jiru, hariiroo olii gadi vertical jennu, hariiroo dalgaa, hariiroo namaa fi namaa, hariiroo ofii waliinii, hariiroo namaa fi uumamaa, human nature relationship ka jennu kana hariiroo dalgaa, horizontal relationship. Kun akka itti masakamuu qabaa jechuudha. Maal irratti hundaa'ee? Safuu irratti hundaa'ee. Maal irratti hundaa'ee? Beekumsa ganamaa irratti hundaa'ee. Kanaaf lafti kun hariiroon namaa fi lafaa ka jenneen kun akka itti masakamtu qabdi. Akka itti qajeeltu, akka itti toltu qabdi. Seera jiraa miire, seera waaqaa fi seera lafaa jira. Lafti kun bakka ulfooti, kun bakka seenaati, kun bakka guyyuu, bakka qotatee bulu, bakka horsiifatu jechuudha. Hariiroon namaa fi lafaallee akka sila afee sanaan isinitti himee qofaa miti. Hariiroon bakka ulfoo jira, akka itti qoqqoodee itti fayyadamuu qaba. Dachii kana lafa kana kooti jedhee ittuma bahee hin qotu akka barbaade hin gubu. Hin kunuunsaa, ni eega. Eegee kunuunsee dhalootatti dabarsa. Akkasii hoodha. Waa'ee dhaloota waliinii hariiroo biraati. Dhaloota waliin. Dhalooti dhufu, dhaloota lufuu fi dhaloota fufuu waliin hariiroo akka itti tolfatu qaba. Kun ogumaani. Fakkeenya seera akaakilee abaabilee torbaan isinii hima. Akkaataa hariiroo dhalootaa generation gaappii ka jennu sana akka hin taane, akka dhalooti agartee waliin ganne, dhalooti akka inni fufu isa dhufu sana caalu, ilmi kan abbaa caalu wayyaa jedhuu miire. Kun ogumaan tola. Hoodi waan seera akaakilee abaabilee torbaan isinii hima. Akka lamaan. Seerri akaakilee abaabilee torbaa waa'ee hariiroo dhalootaati. Intergenerational relationship ka jennu kana. Hariiroon akaakilee abaabilee torbaa akka itti namaa galtu ogumaan akka lamaani. Tokko hoodhi. Tokko ka duuba ilaaltu. Ka duuba ilaaltu ka jennu kun kam? Ka dabre. Ka baraa. Kun ka baranaa fi ka boruu irratti dhiibbaa qaba. Kun waan maaliiti? Waan gaa'ilaati. Waan agartee akaakilee abaabilee torba lakkaa'anii qoratanii akka firan taane, akka waliin makne, akka sanyiin haraamuu hin taane
akka abaarsi agartee wanni hin taane fafi akka hin dhalanne akkas akka hin taane hariiroo akaakilee abaabilee torba dabre descent line of descent gara boodaatti deebi'ee lakkaa'ee heerumsiisuu fuusisuu jechuudha. Kun duuba ilaalti. Ka duubaa ka dabre ka baraati. The past. Amma in the present bara kana keessa dhaabbateetu asichi duubatti akaakilee abaabilee torba lakkaa'a. Seera akaakilee abaabilee torbaa the 7 Oromo generations principle tokko kana. Kun ammoo fuuldura ilaalti. Inni kun waa'ee hegereeti. Waa'ee dhaloota dhuftuuti. Fi fuftuuti. Waan baraa qofaa miti. Waan baranaa qofaa miti. Waan boruutis. Kun ogumaan. Kun waan maaliiti? Inni kun dubbii cimaadha dhaggeeffadhu. Kun wanni jedha akka seera kanaatti murtoo dhalooti ammaa kun utuu keessa hin ilaalin, hin qoratin, hin mari'atin, ariitiitiin nasiibuma, ta'innaadhuma, nafuma, murteessu, muramte jedhu hiree carraa dhaloota torba sichitti dhuftuu daangessaa kan jedhu kan jechuudha. Asuma taa'ee muramte kan inni jedhu bakka dhaloota torba sichi dhuftuu buuneetu murteessuu keenya waan taateef ta'uufis ta'uu dhiisuufis gochuufis gochuu dhiisuufis utuu hin mari'atin mari'annee utuu warratti walii hin galin utuu gaaddisa hin taa'in walii galuu dhabnus bulfachuuf walii galle yoo hin ta'in akkasumaan muramte ka jennu yoo taate agartee carraa ifaajee xaarii dhaloota torba sichitti dhuftuu bakka ishii buunee murteessina murra waan ta'eef eeggannoo barbaada ka jedhu jechuudha. Inni kun seera isa lammataati hoodhi. Akka fakkeenyaatti akaakileen keenya abaabileen keenya torban darban baroota dheeroo 500, 400, 300 banamaan darban kana 150 darban kana utuu wal mari'atanii inni kaabaaf kibbaa inni gidduu jiru inni bahaadhiyaa wal mari'atee gaaddisa taa'ee akkaataa itti wal quunnamuu danda'u sanitti akka caffee taa'u san waliin mari'atee murteessa ta'e muramte jedhu ta'e sila har'a aarsaa qaqqaalii hin kafaluu turree jechuudha. Gatii isaanii hanqina sanii nuti baasaa jirra jechuudha. Ni caqastuu miina dhageessu. Kun seera akaakilee abaabilee torbaa ka dhuftuu ka dhaloota torba sichi dhuftuu sanii akkasumaan utuu itti yaadin akkasumaan utuu mari'atin akkasumaan utuu waliin gaaddisa hin taa'in akkasumaan harka kennan akkasumaan waan ta'an utuu inni kaabaaf kibbaa waliin beekin inni gidduu jiruu fi inni bahaa dhihaa utuu waliin beekin akkasumaan bakka bakkatti cabee bakka bakkatti muramte jedhee kan inni agartee harka kennate nuti hamma har'a aarsaa qaqqaalii kafalaa jirraa jechuudha. Kanaaf kan akka hin taane seera akaakilee abaabilee torbaa ka lammataa kanarraa wanni barannu maal? Wanni nuti har'a irra ejjannee waan baraa irraa baruu dhiifnee waan boruu akeekuu dhiifnee barana akkasumaan ta'eedhuma dhiigoo maqaa faayidaa irratti hundaa'uun oguma malee ilmii malee akkasumaan kaanee muramte jennu murti xiqqoon gatii qaqqaalii nu baasisaa dhufee borus dhalooti torba dhuftu akkuma kana aarsaa qaqqaalii kafaluu jirti jechuudha. Hoodhi ogummi kana nutti hima. Hiika ogumaa ka duraa wanni isinii himu waan ilmeetii ogummi beekumsa ganamaatii ogummi beekumsa xabboo beekumsa yookaan beekumsa uummataati waan ilmeetii waan ilmootii waan lilmootii innan jedhe isa kana. Wanni ilmii waan beekumsaati. Wanni ilmoo waan dhalootaati. Wanni ilmoo immoo waan qabeenyaati. Risoorsii jechuudha. Kun ogumaan tolti. Kun beekumsaan qajeelti. Beekumsa saayinsawaa, beekumsa hammayyaa qofaan osoo hin taane beekumsa isaa waa'ee ilaalcha saba keenyaa, seenaa saba keenyaa, aadaa keenya, falaasama keenya, afoola keenya, sona qabnu, duudhaa keenya beekuu qofa itoo hin taane
beeknee waan ittiin buluuti. Waa beekuun waan tokko, waan beekaniin buluun immoo waa biraati. Quba qabaadhaa. Kanaaf an akkasittiin hin barreessa. Kana beekeen barreessa. Atis beeki. Kana qorachaan barreessa. Nan qoradheen takka dhiisee miti. Kana qorachaan barreessa. Ogbarruun an barreessu walaloos haa ta'u waloloo, poetic prose yookaan immoo asoosamni gaggabaabeen wannan hojjedhu kana bu'uureffata. Yoo kana bu'uureffate tola jedhee waanan amanuuf kan isinilleen hojjettan reclaim waan gochuu waan waa falmachuutti jirraa miire haga argan waan sanii oguma kanarratti hundaa'u perspektiivii Oromoo perspektiiv ka jennuu kana waan ogumaa kana waan beekumsa xabboo kana waan isaan Oromoo perspektiivii waan isaan kanaati waan biraatii miti waan oguma ganamaa kanaati waan beekumsa ganamaa kanaati waan biraatii miti. An African perspective waa'ee ayyaanaati waan agartee amantii African spirituality Oromoo spirituality African perspective Oromoo perspective ka jennu kanaati waan safuuti waan ubuntuuti waan ubuntuu situ kana anatu akkana jedha ubuntuun safuun akkasuma aadaan Oromoos akkasuma nutu kana nutu kana natu akkana we are therefore I am jedha kana bu'uureffata. Ana akkasittiin barreessa. Kanaaf hojiileen koo akka hiikaa ogumaa isa jalqabaa kana waan bu'uureffatuuf anaaniyaan edda sadanas danaan waan addaa tokkoon hojjedhe jechuudhaaf ittiin hojjechuuf miti ammoo bu'uurri waan tole ta'uu isaa hin shakku hoodhi. Nana mana gaariidha hojii gaariidha. Akkasittiin hojjechaa as ga'e ammas kanumaan jabeessee hojjechaa jira. Hiikaa ogumaa ka jalqabaa kana akkasitti quba qabaachuun gaarii ta'a. Waan ilmoo, waan ilmii, waan lilmoo jennu kun reclaim ka gochaa jirru kun ogumaan keessa beeknee, keessa ilaallee, seera akaakilee abaabilee torbaa saniin masakamnee illeenya yookaan immoo ideoloojii xaliilaa ta'e dhabuun keenya akka jirutti ta'ee isa kanaan masakamnee ka'uun dirqama keenyan jedhaati hodha. So waan kanaaf kaka'umsi tokko hiika ogumaa ifaa ta'e dhabuudhaan isiniin jedheetan ogummi akka lamatti ibsina jedheen hiika ogumaa ka jalqabaa isinii himee isa lammataatti tun darbin rakkoon keenya inni guddaan tokko akka walootti wanni an beeku illeenya yookaan immoo ideoloojii xaliilaa dhabuun rakkoo guddaadha. Maaliif ogummi saba tokko adeemsa seenaa keessa yeroo tokkottituu bu'uureffamuu jalqaba, ijaaramuu jalqaba. National literature waan jennu kun adeemsa seenaa keessatti yeroo tokko ijaaramuu jalqaba. Jalqabneerra. So jalqabi kun ammoo kan inni tolu, kan inni fiixaan bahu illeenya ifa ideoloojii ifa tiin yoo masakamuu danda'edha. Inni kunis akka amma jirrutti daayileemaa jira, yaada wal dhayaa jira, burjaajii jira. Kun waan Itoophiyummaati, kun waan Oromummaati. Kun ammoo maalinni double consciousness waan jedhanii sana kan Afrikaan Ameerikaanonni itti rakkachaa turan sana jechuudha. Ameerikaadha moo Afrikaan Ameerikaaniidha. South Afrikaan akka kana Afrikaaniidha moo adiidha moo maarreedha waan jedhu waan aadaa kana agartee waan amantii kana maaliin waan ol qabatee dhufu waan burjaajii uumu double consciousness waan akkasii kana identity lama claim gochuu kana jechuudha. So waan aman jaallatanii kutteetu dura of taate ittaansitee isa kaan claim goota yoo ta'e. Kanaaf wanna akkanaa kana aadaatiin ol qabatee siyaasaan ol qabatee waan deemaa dhufee kun burjaajii waan jiruuf illeenyi ifaan clear ideoloojiin dhibamuun rakkoo waloo rakkoo barreessitoota keenyaa amma jalaa ka'aa jiranii kanaati. Oromoon maal barbaadaa adda baafnee dhabuuti. Oromoon maal barbaadaa immoo eenyutu murteessaa. Okay, the people ummata yoo jenne who are the people ummati kun isa kam isa jedhu elitiidha moo beektota warra jennu qote bulaadha moo
Sana gadee buluudha moo hojjetaa biirooti moo qarree qeerroodha moo ummanni kun isa kama moo all of the above hunduma deebii ta'a. Inni jedhu kun rakkoo guddaadha, burjaajiidha jechuudha. Clear ideology. Dhaabi kunis maquma Oromootiin, dhaabi sunis maquma Oromootiin. Ideolojiin heddummachuun sagantaan siyaasaa lafarra tuulamuun tiifi ammoo akka waliigalaatti ammoo agartee saba biyya kana keessa saba 90 oltu jira yoo jenne dhimma agartee 89 yookaan 88 ga'u Oromoon qofti itti cechee waa Itoophiyaa malee lisuu kanaa jechuudha. Clear ideology dhabu of sobu burjaajii jechuun isa kana kun rakkoo guddaa. Kanaaf har'aaf waan hiikaa ogumaa ka jalqabaatii fi rakkoo ammatti oguma Oromoo kanneen mudatan keessaa jedhee kanan yaadu waa lama gurguddoo waa sadii kaasu tokko leenya ifaa ta'ee clear ideology ittiin masakamnu dhabuu jechuu kalammataa hiikuma ogumaayyuu wallaaluu fi aadaa irratti ilaalcha Oromoo irratti perspektiivii Oromoo irratti duudhaa sona Oromoo irratti bu'uureffachuu dhabuu tii jennee inni biraan ammoo rakkoo biraadha jedhee kanan yaaduu danda'u barreessitoonni keenya ogumaan gochuu dhiisu dubbisaa qorachaa waan barreessan beekaa gochuu dhabuun rakkoodha. Isa kana fuulduratti tokko lama jennee itti deemuu dandeenya. Har'aaf yoon kana jedhe hingaa fayyaa nagaa nu haa jiraachisu waloo waliin sagantaa jedhu har'a jalqabdee kanaaf yaada keessan asumaan kana jalaan nu kennuu hin dhiisinaa walumaan jabeessinaa walumaan nu haa jiraachisu nagaa ta'a. Asumaan itti fufnaa neetworkiin ayyee akka gaariitti dhagahamaa tole torbaniin sagantaa waloo waliin jedhu waliin qabna. Sagantaan kun gaaffii namoota baay'eetiin as bahe carraa forumii garaagaraa irratti bakka walitti dhufnee waan qabnu waan waliin qabnu ammoo waan daganne wal yaadachiisuudha. Asirra bahee waan haaraa isin barsiisuutii fi miti waan dagattan isin yaadachiisuutii fi ammoo torban kana dubbii jajjabduu deemaa jirti akkuma qo'a qabnu. Kanaaf waa hedduu waan qalbii nama facaaftu waa hedduu deemaa jira saffisaanii. Kanaaf illee jijjiirama deemaa jiruuf nuuf immoo qophee miti. Kanaaf mee akkuma dabarsinutti dabarsine torban kanaas geenye waaqa waliin baga itti hoofkaltanii jedha. Baga nagaa taatan baga nagaan dhuftanii akkam nagaa. Ayyee waloo waliin sagantaan kun kaayyoo maaliif akka as baate maaf akka jalqabne torban lamaan darbanii isin qabsiiseen jira. Har'a ammoo walakkaa sa'aatiitiif taatu waan qabnu irratti waa tokko irratti dubbachuu barbaade. Torban darbe yaada nam tokko as keessaan nagaafatetu jira sana irratti waa dubbachuu barbaada jechuudha. Innis biyya haadhaa moo biyya abbaa jennaa waan jedhu nagaafatee. Kanaaf yoo mata durummaatiin illee kan irratti dubbachuutiif hin kaayeffanne illee yoon ta'e asumaan deebisuuf hin barbaada. Barreeffamaan waan naa deebise barreeffamaan deebiseef hin jira. Garuu akkuma quba qabaattaniif asirraa dubbachuu barbaade gabaabumatti sanaan ol qabsiisee feetu itti fufiinsaan waa dubbachuun malan ta'a. Biyya abbaa jenna moo biyya haadhaa jennaa jedha. Egaa biyya abbaa jennaa fi biyya haadhaa jennaa gaafa achuma geenye irratti walii galla. Ammoo akka aadaan beekturraan isinii himaa waan waliin quba qabnu Oromoon Oromiyaa biyya abbaa keenyaa ajedha. Amma an quba qabutti jechuudha.
biyya abbaa jedha jechuun ammoo biyyi kan haadhaa miti jechuu miti. Ilaahi dura waa ifaa taasisuuti. Oromoon waan haadhaan fakkaattu fakkoommii haadhaa jechuun haadhaaf koorniyaa dubartiitii fi dubartummaatiif kabajaa fi iddoo guddaa qabaachuusaa asumaan isin yaadachiisuu barbaada. Kana fakkeenya tokko tokko fudhee kaasuun utuu narra jiraa jechuudha. Haadha waan fakkaatu simboolizimii fakkoommii haadhaan ol fakkaatuu fi dubartummaatiif iddoo guddaa Oromoon oguma Oromoo keessatti, aadaa Oromoo keessatti, falaasama ilaalcha Oromoo keessatti waan qabu fakkeenya waa tokko tokko isin yaadachiisuu barbaada. Ka duraa raagamtaa waa'ee dhufte Oromoo ilaallatee himte naaratiivii Oromoo waan gabaabdu ka seera uumamaan wal fakkaattu isinii hima. Innis waan achii dhuftee Oromoo ilaallatee raagamtaa himtee tokkittii gabaabduutiin waan jedhu qaba. Waan yayyaba shananii kan ittiin dubartummaatii fi haadhaaf ilaalcha isaa keessatti Oromoon iddoo guddaa qabu fakkeenya ka ta'u. Innis maal jedha? Uume walaabuu baatee ka jedhu jechuudha. Uume walaabuu bahe jedhamiti. Uuma walaabuu bahe jedhamiti. Uume walaabuu baate jedha. Isa kana namni mata duree kanarratti dubbachuutiif jedhu ni jira. Asuma eega sagantaa ogumaa waloo waliin jedhu kana jalqabneeti namni kanarratti dubbisaa jirullee ni jira. Fuulduratti sin barsiifna, sin beeksifna. Ammatti oguma Oromoo keessatti akkaataa ilaalcha Oromootti koorniyaa dhalaatiif, haadhaaf, fakkoommii haadhaatiif, dubartummaatiif Oromoon iddoo guddaa qabaachuu isaatiif himteen kun isa guddaa. Uume walaabuu baate ka jedhu kun jechuudha. Amma kun yaada hiika gaffagoo fi falaasama guddaa cimaa qabu. Kitaaba koo barreen gaddaa maxxanfame Ateeloon jedhu keessatti waan kan gadi fageenyaan dubbiseen jira. Warri kitaaba Ateeloon harkaa qabdan seensa isaa antooloojii kuusaa walaloo Ingiliffaan qophaa'e illee ta'u amma kitaabicha irratti akkan quba qabutti sagantaa sadarkaa PhD'tti illee namoonni qorannoo irratti gaggeessaa jiran ni jiranii achi keessa jira. Afee sadii an xiinxalli kitaabicha seensa isaa keessatti kan dhiyeesse keessaa afeen tokko uume walaabuu baate ka jedhu. Fakkeenya agartee sabboonummaa ogumaa kan torban darbe waliin ilaalluuf afee sadii keessaa kun afee tokko. So uume jedha. Uume akka kanatti waa lama waa sadii jechuuf uume uumama. Uume seera uumamaati. Uume uumama ganamoo ganamaati. Uume yayyaba shananiin ka wal qabatu uudha. Akka ilaalcha kanaatti, akka naaratiivii himtee kanaatti uume gurraachan jedhu, adiidhan jedhu, Oromoodha hin jedhu, abalu hin jedhu. Uumamni ganamoo ganamaa walaabuu baate jedhee amana Oromoon jechuudha. Maddi isaa eessa? Uumamni eessatti jalqabe? Isa jedhuuf asi achi abalu ati alaa dhufaadha ati immoo keessa hin jedhu hin moggisu marginalize hin godhu Oromoon. Uumamni bakka tokko itti jalqabee jedha. Bakki sunis walaabu jedha. Uumama kana immoo uume jedha. Uume nature, she jedha Ingiliffi natureidha uumaman. Kanaaf saala dhalaatiif yookaan ammoo koorniyaatiif, haadhaaf, dubartummaatiif akka ilaalcha isaatti Oromoon iddoo guddaa qaba. Hoodhi Oromoo biyya abbaa jedhamu biyya haadhaa jedhu deebisuu keessa yoo Oromoon Oromiyaan akkuma Jarmanfaa akkuma biyya tokko tokko addunyaa irratti biyya abbaa yoo jedhe Oromiyaa biyya abbaa yoo jedhe biyya haadhaa hin jedhu jechuu miti. Haadhaaf iddoon qabu jechuu miti. Ilaalchi falaasamni Oromoo haadha gaxxiqqeessa yookaan dubartummaa gaxxiqqeessa jechuu miti. Wanni uumamaayyuu ka wal qabattu himtee raagamtaa ganamoo ganamaa uume walaabuu baate jedhuuniin jedha hoodha. Kana anatu jedhaa miti. Kun falaasama kiyya miti.
kun afoola miti waan macallisee akkanumaanii abalutu kalaqee waan hojjettuu sii miti jechuudha. Kun ilaalcha Oromooti. Waan ilaalcha Oromoo seera uumamaa irratti waan yayyabamee fi yayyaba Oromoo shananii kanaaf ammoo waan saala dhalaatiif haadhaa fi dubartummaaf iddoo guddaa qabaachuusaaf kun ragaadhaa hoodha. Uume walaabuu baate jedha. Uume uumama ganamaati jenne. Uume yayyaba shananii ganamaati jenne. Uume uumamuma jenne. Abalu hin jedhu. Abalu alaa dhufaadha. Abalu immoo keessoodha hin jedhuun isiniin jedhe. Eessatti immoo uumamte isa jedhuuf ammoo walaabu jedhan jedhe. Walaabu kun immoo eessa isa jedhuuf fugug ka jedhu wajjin wal qabataa. Tulluu namdur ka jedhu wajjin wal qabataa. Ammoo raagamtaan kun baale ka jennu kana walaabu madda walaabuu ka baale keessa jiru kana waliin ta'uu fi ta'uu dhabuusaa waan qorannootiin bira geenyu tahaa jechuudha. Garuu akka ilaalcha Oromootti uumamni walaabutti taate jedha jechuudha. Kun waan Oromoon hammachuu isaa uumamni hundumtuu tokko ta'uu isaa walqixxee ta'uu isaa ija walqixxeetiin ilaaluu isaa saala dhalaatiif dhiiraa ammoo keessattuu ka haadhummaatiif dubartummaatiif haadhaaf iddoo guddaa qabaachuu isaaf kun fakkeenya guddaa tokko hin ta'in kun uume walaabuu baate ka jedhu kun. Kanaaf ateeloon keessatti hiika agartee waa shan waa ja'an kaasee jira. Waan agartee seera uumamaa fakkaatu kana akkaataa amantii kiristaanaatti Edeen jedha, Edeen gannat jedha bakki Adaamii fi Hawaa yookaan immoo Hewaan itti uumaman uumamni ganamaa ka jedhu jechuudha. Waaqni guyyaa tokko, lama, sadi, afur, shan, ja'a hojii waa uumuu, hojii uumamaa kana hojjetee qajeelchee hundumaa ammoo namaaf irratti akka namni abboomu haboo yeroo kennuuf jechuudha. Waan kan waan seera uumamaa waanuma beennu garuu kun kitaaba tokkoo miti. Kitaaba hedduu voolumii hedduu hidhaa hedduu bahuu danda'a. Himtee uume walaabuu baate ka jedhu ilaalchi Oromoo kun jechuudha. Kanaaf Oromoon adiidha gurraacha hin jedhu, dhiira dubartiidha hin jedhu, abaluu kun kana kun keessoodha kun alaa dhufaadha hin jedhu, uume walaabuu baate jedheetu amanaa jechuudha. Uumamni hunduu bakka qaba. Bakki kun immoo walaabu jedha. Waan maddi walaabuu kun yookaan immoo walaabuu ka jedhuu kun yuunivarsiidha jechuudha. Bakka akkanaati jettee ka quba itti qabdu kanaa miti jechuudha. Yookaan immoo fiizikalii lafarratti akkana ka jettuu miti. Aataatuuti akka raagamtaa kanaatti ammoo madda tokko qabaachuu uumamaa fi ilmoo namaa ammoo keessattuu ka Oromoo dhuftee tokko seenaa tokko carraa xaarii ifaajee tokko waliin qabaachuu keenyaaf kun ragaa. Tokko kalammataa waan dubartummaatiif waan haadhaaf Oromoon ilaalchi Oromoo iddoo guddaa qaba ka jennuuf afee dheengadda waliin ilaalle dachi haadha margoo jedha Oromoon. Haadhaan fakkeessaa hoodha. Haadhaaf iddoo guddaa qaba. Dachiin kun dandeessuudha. Dachiin kun walqixxeessiti, walqixxeetti ilaalti. Uumama irra jiru kun adiidha gurraacha hin jettu. Akkasitti ilaala Oromoon. Dachi nagaa bultee, dachi badhaatuu koo, sirra qornee nyaannaa, sirra horree yaafnaa, irri kee midhaanii, jalli kee bishaanii, jiraa keenyan baattaa, du'aa keenyan nyaattaa, kun hiyyeessan jettuu, hiyyeessa abbaa cittoo, kun sooressan jettuu, sooressa abbaa cittoo, dachi nagaa bultee, dachi badhaatuu koo, dachi haadha margoo jedha jenni. Haadha fakkoommiin kun metaphorically waan agartee haati gara laafettii ta'uu dandeessuu ta'uu hundaa ammoo walqixxeessuu ishii qaba hin jettu, dhabaadha hin jettu, qabaataadha hin jettu, dureessa hiyyeessa hin jettu, gurraacha hin jettu, adiidha hin jettu. Kan waaqni uume lafti ba'aan dadhabuu jedha Oromoon. Hundumaa waan waaqni uume kana baattee ka jirtu kun haadhaan fakkeessa. Mallattoo haadhaan fakkeessa. Haadhi ilaalcha Oromoo keessatti iddoo guddaa kennamaaf. Dubartummaa ilaalcha Oromoo keessatti akka falaasama Oromootti oguma Oromoo keessatti iddoo guddaa kennamaaf. Iddoo guddaa qabdi haati. Uume jedhan isiniin jedhee aadaa ilaalcha Afrikaa saba Afrikaa bakka biraa Igboo Naayijeeriyaa keessa ka jiru
ka wale eenyu Chinua Achebe faa keessaa bahan. Chinua Achebe laureateedha ni beektanii kitaabota isaa Things Fall Apart, Hour of God isaan kanaan beekama. Igbo keessaa ba'a. Akka aadaa Igbootti ka keenya kana waliin akka carraa walirra dhufee haa ta'uuti jedha sanuti uume jenne kana jedha. Afaan Igbootiin jechuun ijoollee jechuudha. Daa'imman jechuudha. Jedha children jechuuf. Nee jedha nee jedha neen immoo haadha jedha. Nee jechuun ijoollee haadha tokkoo jechuudha. Naa lama hin jabaata. NNA dha. Inni immoo abbaaf dhaabbata. Inni immoo haadhaaf dhaabbata. Nee jedha uume isanti jennu kana haadhaan walirra dhufaa. Afaanni kun akkamiin akka ta'e hin beeku. Afaan ka Igbootii fi ka Oromoowwan uumee kunii fi waan agartee dhalaa abbaa haadhaa kun sagaleen uudhaa fi maa fi kun uume jedha. Afaan Oromootiin isiniin jedhe uumama ganamoo ganamaatiin isiniin jedhe kun coincidence akka carraa walirra dhufu haa ta'u maali isaa waan qorannoon warri linguistiksii waan qulqulleessan ta'a. Afaan Igbootiin waan daa'imaa waan abbaa haadhaa kun ruutii sagalee sadan kana umunna jedhu kanaan walirra dhufu. Ammoo dubra obboleettii antala kaduraa ka angafa aadaa jedha. Aaddee jenna miti nuti immoo intala angafaan warri quxisuun aaddee jedhu aaddaa jedhu. Aaddaa afaan Oromootiin. Igboon immoo aaddaa jedha. Intala angafa jechuuf aaddaa. Aaddaa. Aaddaa jedha. Maal jechuuf jedheeni akka aadaa Oromoo akka aadaa uummata Igbootti akkuma nama isiniin jedhu kana uume walaabuu baatee kana dubartummaan haati fakkoommiin haadhaa aadaa sana keessatti ilaalcha saba sanaatiin iddoo guddaa kennamaaf. Saba Igboo keessatti iddoo guddaa qabdi. Ammoo sochiidhuma uummata Igboo akka qorannoon tokko nu agarsiisu keessatti bara 1929 dubartoonni Igboodhaa bahanii yeroo isaanii sirna gabroonfataa kan Ingilizii gibira hin kaffallu jedhanii ka bahan jalqaba dhiira miti dubartoota kun akka siinqee haadha siinqee kana wal gurmeessanii bahanii jechuudha. Dubartiidhaaf seenaa uummata Igboo keessatti fi qabsoo isaanii agartee sirna gabroonfataa Ingilizii dura dhaabbachuutiif iddoo guddaa qabu. So kalammataayi kasadaffoo aadaa uummata Jahiiti. Uummata Jahii kanorra kunoo Karamoja Ugaandaa keessa gara Turkaanaa kana Naayechee kan jedhu raagamtaa uummata Jahii keessatti remembering Naayechee jedha. And the Grey Bull Ingiro jedha. Grey Bull Ingiro jechuun ka agartee jalqaba akka uummanni Karamoja warri Jahii kuni lafa qabatan bakka tokko bakka our historical home ancestral home akka nuti jennu kana akka walaabu warri Jahii sun kan jalqaba bakka sana isaan qubsiise Naayecheedha jedhanii amanu jecha. Naayecheen kun korma Ingiroo jedhamu qabdi. Faana korma kanaa dhoofteetu bakka bishaanni jiru yeroo inni ishii dura bu'ee deemu bakka san dhaqxeetu achitti qubatteetu uummanni Jahii achi qubatan jedha raagamtaa seenaa uummata Jahii keessa. Uummanni kurree Oromoon kunoo hamma Taanaa River hamma Taanaa gahutti Keeniyaa keessa kiiloomeetira 230 deemee Ugaandaa keessa Taanzaaniyaa keessa illee jira jedhamaa meere. Kanaaf wanni aadaa kun waan agartee ilaalcha haadhaaf iddoo guddaa kennuu dubartummaa iddoo guddaa kennuu kun wal qabata jechuudha. Remembering Naayechee jedha. Seenaa uummata Jahii keessatti jechaadha. Remembering Naayechee yaadachuu jechuudha.
aadaa Oromoo keessatti ammoo madda walaaburraa yoo bahanii caffeen kun agartee bakka bakkatti cabaa yoo deemtu Oromoon qabiyyee kana qabataa yeroo deemu korma gommool jedhamuun itti durfama jedha raagamtaan waa'ee sirna agartee aadaa qabiyyee ka caffeetti deemaa dhufuu kana korma gommool ingiiroo jedha kan warra jayi ammoo kormuma gommool jedhamu kanaan fakkaata jechuudha ka waluma waan fakkaatu isinii himuufi. Inni biraan Boorana keessatti hawweeca warri Booranaadhaan ni beektan jedheetan isinirraa baradhe himtee ka waa'ee hawweeca narratiivii waa'ee hawweeca ishiin ammoo akka areeroo boosaroo turaaddi hawweechi ammoo ishiinis argaa dhageetti agartee Booranaa keessatti hawweechi iddoo guddaa qabdi jechuudha. Kunoo daangaa Keeniyaatii fi Booranaa keessatti hawweechi ishiin waan agartee hongeen bara dhufu hongee ta'aa bara dhufu waraanat ta'aa barachaanu akkas ta'aa kana raagamtaa agartee aadaa ogumaa Oromoo Booranaa keessatti hawweechi immoo iddoo guddaa qabdi jechuudha. Kun fakkeenya 2-3-4 isinii kaase kun walumatti qabaatti ilaalcha agartee saba Afrikaa keessatti akka ilaalcha Afrikaatti saalli dubartummaatii fi haati agartee fakkoommiin haadhaa fakkeenya guddaa iddoo guddaa qabaachuu isaati. Uumama waliin dachii waliin dachiitiin ishii jenna dachiitiin jaartii jaarsoo jedha gara maccaatti yoo kadhatan harki waaqatti qabe lafatti hin qabin nafuu jedha jaartii jaarsoo jedha giiftii haadha margoo jedha yaadachii jedha ishii jedha akkanaa hoodhi. Kanaaf ogummi akkasiin dabarsa waan kabaja agartee isinii himeen jira hariiroo yeroo darbee ogummi kan jabaatu yookaan ka jabeessu hariiroodha hariiroo ilmoo namaati isiniin jedheen jira. Hariiroo keessatti ammoo hariiroon dhiiraaf dubartii tokko jechuudha. Kanaaf akka aadaa keenyaatti akka oguma Oromootti hariiroo dhiiraa dubartii keessatti hariiroo abbaaf intala gidduu hariiroo haadhaaf intala gidduu hariiroo agartee waara hariiroo nagaa jennee kakaafne keessatti saalli dhalaa yookaan immoo koorniyaan innii fi haadhummaan dubartummaan iddoo guddaa qabaa waan jedhu. Gabaabumatti gaaffii ka'eef biyya abbaa jennama Oromiyaa biyya abbaa jennama biyya haadhaa jennaa maarree asumaan biyya abbaa jenna jennee akka jarmanfaa jedhan san jechuudha. Waan sabboonummaa kanaan waan ol qabatuuf jaalala biyyaa ka jennu waan patriotismiiti. Ka warri ollaa keenyaatti cichan san jechaadha jaalala biyyaa patriotism. Nuti ammoo patriots ta'uu ka geenyu waan kunoo sabboonummaa kanatti ciccinee gaafa agartee mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffannee jennu waan patriotismii sanaatti ceena jechuudha. Ammatti naashinaalizimiidha waan sabboonummaatti ka hojjechaa jirru jechuudha. Ijoolleen akka isheen miira sabboonummaa Oromummaatti cichitee guddattu akka isheen aadaatti guddattu akka isheen ogumaa agartee barattu akka isheen eenyummaa isheetti ciccitu fi Oromummaatti akka isheen ciccitu. Oromiyaa isa kun hariiroo boosaroo hin ciccittaa hin baddu hin babbaddaa babbaddaan farsoo dhugee badiin buddeena nyaatee beekuu didee beekee walii wallaaluu dida jedhe yeroo raage yeroo agartee Oromiyaan hin cabin Oromoon addaan hin ciccitin sanii jechuudha. Ka akka kun hawweechi raagduu sana jecha. So isa kana akka dhalooti baratu waan qabu akka jabeeffatu waan dhabe ammoo adeemsa seenaa keessa akka reclaim godhu falmatu akka inni of beeku ogumatti ilaalcha Oromootti aadaa duudhaa Oromootti falaasama Oromootiif Oromummaatti eenyummaatti akka inni cichu kana gochuutiif ka waan ogumaa kana qabannee as baanee jechuudha. So asumaan eegan kana jedhee namni gaaffii biyya abbaa jennamu biyya haadhaa jennaa na gaafate barreeffamaan illee haa taatu deebii gabaabduu an kenneef takka
fuulduratti illee waan kana ammoo itti deebinee illee qulqulleeffachuu dandeenya. Ammatti waa gabaabduu waa biraa jedhee tan dabra jechuudha. Waan ogumaa kana keessatti yaadrimee lama yaadrimee takka irraa har'an dubbadha. Ka duraa kun waan haadhaati. Inni lammataa har'a kanan dubbadhu kenna. Kennaan kun immoo gift exchange ka jennu kana. Kennaan kun waan social reciprocity Oromoon aadaa isaa keessatti hin beektaa yoo mana namaa dhaqu harka qullaan naqan jedha. Yoo namni mana isaa waa fidee dhufe immoo qodaan dhufe duwwaa hin galu qullaa hin galu jedha. Yoo qabaate bunatti naqa. Yoo qabaate yoo buna dhabe immoo waanuma kunoo baaqilaa haa ta'u maarree haa ta'u waama xiqqoo deebisa. Social reciprocity nuti jennu sana. Gift exchange wanni jedhu yaadrimeen kennaa walii kennuu kun waan guddaa waan hariiroo ittiin jabeessan waan nagaa ittiin buusan yookaan immoo cimsan waan ittiin firooma jabeessanii oguma Oromoo keessatti wanni kennaa walii kennu gift exchange gifting jedha. Social reciprocity jedha. Social reciprocity kun yoo sii kennan kennaa isuma sii kennan deebisuun dirqamaa miti yookaan immoo hammuma sana kennuun dirqamaa miti. Yoo qabaatte kan sanma laatta yookaan ka caaluu laatta. Yoo dhabde immoo waan humna keetii laatta jechuudha. Wanni kun hiika guddaa qaba. Fakkoommii guddaa qaba. Metaphorically akkaataa itti Oromoon agartee ittiin hariiroo jabeeffachaa wal firoomfachaa silayyuu firooma jabeessaa ittiin turedha. Wanni gift exchange kun hin qoratamne hoodha. Oguma qorannoo oguma Oromoo keessatti wanni kennaa gift exchange jedha. Gift exchange and social reciprocity hin qoratamne. Oguma Oromoo hin qoratamne keessaa kun tokko. Yeroo waliin warra sagantaa PhD hordofan waliin dubbannu waan kana kaafna jechuudha. Gift exchange kenna bullukkoo kennuu yookaan baqqala jedhi yookaan gaabii jedhi akka humna isaatiitti sababa adda addaa taatee haala adda addaa irratti kennaa walii kennee wal eebbisa. Waanuma beenu. Wanni kun faayidaan isaa maalii? Deemsa hawaasummaa hariiroo jabeessuu keessatti faayidaan isaa maalii? Maaltu kennamaa? Eenyutu eenyuuf maal kennaa? Yoom haala akkamii irratti waan jedhu kun social fabric waan agartee hawaasummaa, firoomaa, tokkummaa jabeessuu keessatti iddoo guddaa qabaachaa waan dhufeef. Waan kana ogumii waan jedhu qabaaf. Yoo kennan maal kennan maal irratti? Yeroo kennan immoo inni fudhatu maal jedha? Inni kennu immoo maal jedha? Waan jedhu kun waan hin qoratamin. Isa kanaaf asumaan sadarkaa barnootaa olaanaarra kanneen jirtan waan gift exchange kana ammoo waan kennanii immoo waa fudhachuu yeroo sanatu hin taane haala biraa irratti immoo mana isaa dhufta yeroo dhuftu ammoo waan abaluun sii fideen ol yookaan qixxee waa fidee dhuftaa jechuudha. Reciprocity jechuun sana hoo kenniidha. Kennanii fudhachuudha. Yookaan immoo fudhatanii immoo deebisuudha waan biraatiin. Reciprocity jechuun harki dabaree wal liqa akka jechuu san jecha. Dabareedha. Reciprocity. Social reciprocity har'a jireenyuu qaalii namni kennaa walii kennuu iyyuu hanqata fuudha irratti, heeruma irratti, eebba irratti, taatee agartee haala waan adda addaa irratti walii kennee, walii tumsee, walii eebbisuun qaqallachaa dhufa. Wanni kun social fabric tokkummaa firooma jiru, cohesion, social cohesion agartee tokkummaa sababa adda addaatiin silumaayyuu haphachaa dhufe kana hagam takka silaatiitu jabaate tu danda'e namni hagam takka jabeessallee silaa waan jedhu tu asumaan qoratame jechuuf yaada. Kanaaf akka yaadrimee kennaa jedhu gift exchange social reciprocity asumaan akka insaayitiitti yookaan akka yaadaatti kaasaatiin hamma danda'ame ammoo kennaa waan jedhu kana yaadrimeessuu yaale jechaadha asumaan hoodha. Waan kana
nami Marcel Mauss jedhu The Gift kitaaba jedhu barreesseeti jira. Marcel M-A-R-C-E-L Mauss M-A-U-S Frenchidha nami kun social anthropologist ana kanaati. Kitaaba 1920 wayii keessa kan barreesse kan turedha. Garuu bu'uura qorannoo gama kanaan waa hedduu waan ilaallatu tiif bu'uura. Kanaafan isa era anthropologistoonni yookaan immoo gama kanaan kanneen qoratan sana wabeeffachuun yeroo baay'ee waan baratameefan isinii kaase kana ilaalaa jechuudhaaf. Nuti ammoo akka Afrikaatti akka ilaalcha Oromootti waan kana faayidaa maalii qabaataa gama ogummaa Oromootiin yoo laallu fuulduratti hagam takka tokkummaa jabeessuu keessatti qooda qabaataa waan jedhu waan giiftii waan kennaa walii kennuu kanaani hagam akka Oromummaa firooma tokkummaa jabeessuu durmaal walii kennaa uummanni kun har'a hoo maal danda'a maal hin danda'u prospektiin isaa fuuldurri isaa hoo maalii waan jedhu yaaddessaa waan ta'uufan asumaan kaasuu fedhe. Maarree har'aa fi isa kana eegan jedhee maayii irratti akkuma gadda dubbadhe hamma ogbarruu barreessine walaloo ootii fi waloloo poetic prose fi ammoo asoosama gaggabaabee waan jijjiran waan tokko harkarra nu jiran walii qooduu jalqabnutti bu'uura ogbarruu Oromooti waanan jedhee amanu yaadrimeewwan garagaraa conceptualize gochuu operationalize gochuu define gochuu yaadrimee gurguddoo waanan jedhee amanuu fi bu'uura waanan jedhu jechuudha. Isaan irraa dubbachaati deemna jechuudha. Kanaaf yoo amma danda'ametti yoo caqastan dansa gaariidha. Wanni gochuu dandeenyu kanuma hamma agartee foramiin formally university ta'uu bakka bakkatti haa ta'uu gaaffiin akkuma amma dhiyaachaa jiru bakka itti wal barsiisuu dandeenyu mijatutti wanni gochuu dandeenyu callisnee taa'uu irra jennee tasumarraan baane ammoo farda bishaan geessan malee bishaan farda hin waga'an an wannan gochuu danda'u kunoo kana irratti dhiyaachuun yaada itti kennuun yoo akkas nuu goote nuuf wayya jechuun amma keessaan namoonni namaa jiran barnoota kanatti nuu jabeessi nuuf immoo yaada agartee yaada jajjaboodha ammatti hin qoratamin jiranii kana irratti hojjedhu jedhiiti hojmane nuu kenniiti waan dubbifnu ammoo wabiilee garagaraadha madda agartee odeeffannoo immoo nutti himiiti irratti qophoofnee barreessinee wal barsiifnaa bakka jirrutti waan jedhu ka'aa jira jechuudha. Waan tokko asirratti ammoo isinis akkuma kana keessaanis ta'u yaada asumarra kaa'aa akkamittiin akka waloo waliin turtii waliin turuu walakkaa sa'aatii gara sa'aatii tokkootti kunoo laayivii feesbuukii irraa gara yuutuubiitti akka jijjiiruu dandeenyuu fi waliin jabeeffachuu dandeenyu yaada isinirraa barbaannaa jechuudha. Too kana kalammataa agayoonaa 7 sadiif deemnaa waan akka malee dogoggoraan irraa goraan waan agartee dubbadhe yoo jiraate akkasitti asirreeffamuu kan jettan yoo ammoo fuulduratti kana nuu dabalii yaada kanarratti gaaffii qabnaa waan jettan yoo jiraate keessummeessuutiif qopheedha jechuudha. Garuu ammatti wanni anas baheef inni guddaan tokko ogummi Oromoo ka amma maxxanfamaa jiruu gadheedha jedhee hin kaane gaariidha baay'ee keessaa waa argama garuu akka ummata kana gitutti ta'uu qaba bilchaachuu qaba jabeeffachuu qabna waan jalqaba badee waan jedhurraan onnadhee ka'ee jechuudha. Mana barnootaatti hin barsiifna sadarkaa PhD toora doctorateedhaan barsiifna ora mastersi hin barsiifna undergraduate ijoollee digirii duraas nama barsiifna carraa arganneen jechuudha. Sun koorsii tokko lama garuu bakkayyuu ga'uu hin dandeenyu yuunivarsiitii garagaraadhaa Oromiyaan bal'oo biyya tokko Oromiyaan bakkayyuu ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf asumarraan uummata agartee viidiyoo duraa 8,000 kan caqase viidiyoo isa 7 darbee 4,200 kan caqase har'a mamma akka ta'u sinuun jala deemaa jirtanii
kanaa fi marree torban dhuftun nu haa gahu ammatti kanuman jedha waan yaada qabdanii asumarraan nu kaa'aati nagaan turaan isiniin jedha yeroo keessaniif guddaa galatooma kabajaaf galata guddaa isiniif qaba nagaatti